وننرى إيقامو ولبو تنججو في متي أخي نمنيو ولتعاري جراته ولي إيسون أخلاق إسلام أبكتات إيسون أبون إمو وريقام قد أكنو خفل شفت ربي خالق أوجعت الرأسي مخلوقة كوجه ولي أرتي تاو جرتا خالي نسيو ممو ستي أرتي تاو جريجو الرغاري نما يجون نمني كذي مفاده خدورة سلامتان نما يقول خدورة أرارة ما فيه خدورة من قدو فدته أبلو في أبلو بر ولي بنه الله غنما قبونين أركا خنافو ولي نو أرار ساجي من قدو فدته چوسن إيري يجون أبلو في أبلو والبنه ولي نو أرار سا أني سدبي جراچون دندو إسدبو ربي دبو إسي دبو ربي دبو جتة تأرار ما في دوسني تربين جالت نمني خيني كتبه خوغا نمان أودي أمبر إيجا ولولة نمكا جينو ماتي ما تجربا ورا بلوتين إيجا ولولة لا كان ندبسو فيتوني دب في نيبر جتبر سبحان الله والله ربي ستي عارج يتشكسي سني لا ندبسو لا كجمان أنيس كتني جمان أنيس جاني سلامتان أنجاني تين تدي برجت جينو ما قرني من واجينو ما سنيم والله نمتيجي أصوني في أكاسيتي ستي سوجي والأرارم برباد أتخرائي تشوف تبر إني ربي برتي صدرك أركته قدته جرا أتمو ركو خيسة سنتي جرتا قلبي تنيو توليبا نم تربن واتاسسو عملو تلو خيسة أماس والغرغارو تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أكن يا ربي سبحانه وتعالى نمخنا ربي سبحانه وتعالى جزء أمو أكن النخون وللرافية دم وللتي نمنخون perfecti ننجرو نمني قوتو وعند قوتتي الدنيا تنردو في خنمت هاجم ننجرو نمنخون وللتي هاجم ربي صدركاتي نمو حاجة وبليسات نباسو خيستي سواب خيسنو خاي تلتوتي ولا ججو خنا خيست لا لما مزجيني خنا فكاتو زعا مزجي زعا بويا جماتين حواسنو ما نانو خنا سلادو في ترين تكتين تنوغو تمته والغرغارو وقتي دا مالي مسجدتي نوتي akka ganda kanaat rakkoon nuti qabnu ni jirti masgiinni keenya ko yeroodhaan hin guutamu maali bara kana wal gaafachu akhlaaqa wal tolchuun akkas maaliif yeroon hin deene masgiida kana nuti akka ganda kanaat abaluu keenya nu yaas masgiida arra sa'a meeqa deeyte bara akkasii bara masgiida guyyaa jummaa dabre sa'a meeqa deeyte maaltu chiinsige أكسيتي والكاسو تعاونوا على البر تلتو الرت والغرغارة والجبيسة جزينا مسجدا لينو شريخة قبضتي تدول بورما خميسة ويا خميسة را يادة شيفتة جمتا وان دفتة ورو قبض في الرابودي جمع جزينا لينو هنگا بك جمع واليام لا هنگا بك سلا برجع ويامنو بك خيري واليام خناف إن شاء الله والغرغارو وان غاري رت عمل تلو راي وانم تورتي ولي غرغارو دبون جچو وني تنهم تو دايرا دابد ولي جچون عمل تلو راي خناف نبي ربي صلى الله عليه وسلم مؤمن خنا غزي يبسو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كجسد الواحد فكي مؤمن توتا وري أمنيخون والجالتشو خيست والمررفتشو خيست أكان وفر وليادو خيست أكا قامتو كوتي يجي أكا قامتو كوتي قامتو كيشا خنر هم نتتكيورو كوبست
yoo quba kanarratti amma williftiin yookaan wanni bahu tokko nu baate iji qaaxira bulti qaamni kun hundi ni leeydama laalaan sun itti dhageemti jechuu qaama kana guututti akkasuma mu'minni namni rabbitti amane irrina obboleessa isaa saniif ni rakkata yoo inni waan takkaan miidhame waan takkaa dhabe khayrii takkarraa hudduu duuba aane irraa yaadda'u maaliif abalu khayrii keessatti waa akkanaa miti maaliif akkana ta'e maaliif guyyaa salaata kanarraa boodatti aane akkasii bara rakkoon isa qunnamte maal anoo maaliin obboleessa kiyya kana bira dhaabbachuu danda'a abshir jecha gaarii yoomiin akkamittiin ja'an akkasii bara akkasii wal mararfatanii je akka qaama tokkooti kalbuniyaan akka jaarmeyaati waliin bareedanii jaa yashuddu ba'duhum ba'da kanaaf haalli mu'mintoota wal gargaaruu keessatti waliif laalachuu keessatti wal mararfachuu keessatti akka qaama tokkootii jaa amala toluu keessaa nama miidhuu dhabuu keessatti miidhaa tana gaagizee jennu miidhaa keessaatii fi alaa jennee bakka lama qooduu dandeenya ta arrabaan darbannee nama miinu abalu bar akkana siin jee akkana naan jee namni itti aadu sunis miidhaa gubbaa kanarraa qaama alarraa dirmammuu yoo qabaachuu baattees keessatti arrabni kun fi lafeen qabu lafee nama cabsaa jira ifi lafeen qabu lafee nama cabsaa ta afaaniin jaamtu ta nama murtuu fi ta harkaan laatanii nama madeeysan nama dhawan ta qabeenya miidhan tanarraa fagaachuudha namni haala gaarii qabu jechuudha miidhaa akkana jireenyuma isaa keessattuu karoorfachuun qabu abaluu kanaan miidhaa jee jechuudha miidhaa akkanaarraa ni fagaata jechuudha kanaaf haala yoo tollee addunyummaan keessa jiraannu tun nuuf bareeddi nuuf tolti keessa jiraachuuf namatti mi'ooyti keessatti ibaadaa godhachuuf nama mi'ooyti keessatti dalagachuudhaaf haalaan nama mi'ooyti yommuu haalli toluun hin jiraanne ni hammaattii ni fokkotti jechuudha kanaaf xilaatummaa dhiisuu wal xilaateeffachuu dhiisuun haala toluurraa jechuudha waan silaa jidduu namaatti hammeenya fidu xilaatummaa fidu akka nu biraayis hin kaane akka nama biraayis hin kaane irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha yoo laaltee har'a addunyaan akka namni keessa qalbii takkaan gammachuun keessa hin jiraanne ta'uu jirti jechuudha maalirraa kaka'e waan garurraa waan dhageenyurraa namni haala namummaa keessaa bahee sababa maasiyaa dalaguutiin haala bineensummaatti itti jijjiirame keessa seennee jira yeroo namni akka namaatti yaadu bira kutee akka bineensaatti yaadu keessa seennee jirra jechuudha kun maalirraa ta'e akhlaaqni namaa badee namummaan nama keessaa baddee
wanni arkan wanni dhageen hundi babbaddee arkamuun tun akhlaaqni namaa haalli namaa badurraa kanaaf haala keenya tolfachuun akkaan barbaachisaadha maaliif wanni takka gizee kaatu buurri hawaasa kanaa addunyaa tanaa guutuun seeliin nama addunyaa tanaa keessa jiraatu hundi maatii takkarraa kaate waan ta'eef haadhaa fi abbaa ilmaan irraa kaate waan ta'eef oomisha warshaan kun oomishamuut gabbee waan gaarii dalagaa yookaan immoo hammeenya dalagaa waan taateef haala toluun bu'uurumarraa maatii irraa akkasitti yoo ka'e baay'ee barbaachisaadha inshaallahu ta'ala. kanaaf haala toluu kana keessaa akkuma reefu jennetti waan rabbii gad jiru kanatti rarra'u dhiisuu jechuudha. yakkarraa addunyaa tana keessatti yakkirraa guddaa yoo daleede rabbiin akkaan jibbu shirkiidha. rabbiin achitti waan biraa yaammachu rabbiin sadii faa jechuun rabbi dhiiftee uumama faa kajeelu tulluu bishaan jettee waan akkanaa gabbaro muka nama waan akkanaa kana yoo keessa seente yakkarraa yakki guddaan rabbi biratti jibbamuu isa kanaa jechuudha. inna allaha laa yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربي سبحانه وتعالى هن أرار مخجئ نما إسات واكن دي سخنا في إيسو جيجت ربي سبحانه وتعالى. خنا بورا ماتي تينيا توحيد أنكاسون دركمتا يو شركي دي افتمال الدنيا تنطلون دندش yoo rabbii daanyaa tokkoon hogganamte malee addunyaa tana keessatti bareedina yookaan tolina waan gaarii arguu waan gaarii dhaga'uu biraa deem jechuudha. kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala yakka kanaa dalagaa shirkii dalagaa rabbi dallansiisaa waan gaarii nuti eenyu hin jirru jechuudha. kanaaf gara tawhiidaa as deebinee qaalii rabbiitti as deebinee rabbi irraa waan gaarii eeggachuu yoo gaafanne ni arkanna namni isa qoftii qabu yaa rabbi haalli amma deemu jiru kun haala gaarii miti namaaf hin tolu sa'aaf hin tolu harkatti hin tolu dhageettiitti hin tolu yaa rabbi nurraa deebisi qalbii namaa akka namaatti akka yaaddu yaa rabbi nu godhi jechuudhaaf dura shirkii irraa qulqullaa'uun barbaachisaadha jechuudha. waan rabbi achitti eeggannurraa qulqullaa'uun barbaachisaa haala toluu keessaa namtichi haala qaba jettee haala isaa faarsuudhaaf dura tawhiida qabachuu qaba gara rabbii dura as deebuu qaba yookaan haalli isaa kijiba si biratti tolee si duubatti sharri yaadu si biratti tolee si duuba sharri yaadu ati zaahira kana wanni irraa agartu haala gaariidha irraa agarta amala gaariidha irraa agarta si booda gizee deebi'e immoo waan biraa yaada maaliif rabbiin inni hogganamuutu hedduudha. namni inni sodaatu yoo si taate malee hin jiru bar namni mushrikaa suma sodaata malee si achitti waan biraa sodaatu yoo si dandee si balleessu yoo si dandeenye immoo ati humnaan caalte si sodaatee taa'u malee fireena biraan qabu rabbii firraa eeguu qabu. kanaaf inshaallah kanarraa fagaachuun barbaachisaadha jechuudha. haala toluurraa waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hojjedhu siin jee hojjettee waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irraa fagaadhu siin jee irraa fagaachuun baay'ee barbaachisaadha. kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
قرآن خنا بانيتي كتاب خنا خيست قرآن خنا خيستي شكين تكلين هنجرتو وان قرآن نكون إسنتين في خلا أبدا لا ريب فيه هدى للمتقين أجل ما ور ربي صداتو في أجل ما جاء قرآن نكون جتشو خناف نما ربي صداتو جتشون وان ربي سبحانه وتعالى دلق جين خدلقو وان ربي سبحانه وتعالى إراتابو جيرا خدابتو ساني يجو نمني ربي صداتو يجو خناف عجز ربي سبحانه وتعالى نوجج فلانه هججو ديتو عجز نبي ربي صلى الله عليه وسلم حديث ساقي ست يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ربي سبحانه وتعالى حجي تندر كما يسنرت قوله حجي قوله عجز ربيك نمني عملك أبو نمني حالك أبو نمني عجز ربي جلبتمو حجي تنوى كمتين قوله جي در كما وان الرتيتنا در كما بهاجو داف أممان اتياده أجل فم ربي تيه